ijoo duulee keenya guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godinaalee Oromiyaa akka lixaa fi kibba bahaa keessatti magaalaa gurguddaa to'achaa jira jedhee bal'inaan dhageessu. Oduu keenyaatti aanuun qeerroon bilisummaa Oromoo caasaa bilxiginnaa guutuu Oromiyaatti diiguuf qophiitti jirra jedhee itti baatee marii biyyaalessaa eegaa jirra jechuun qeerroon qophiitti jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetworkii gabaaseen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.6 galmeesse naannoo magaalaa Mataaratti mudachuun gabaafameen bal'inaan dhageessu. Kunneen ijoollee oduulee keenyaa guyyaa har'aa fi alaaman isaanii nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa har'aa qabannee dhufnee dhufaana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godinaalee Oromiyaa akka lixaa fi kibba bahaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibse. Akka gabaasa maddaarraa biyyoolessaa Oromiyaa irraa argametti torban kana keessa godinaalee Oromiyaa lixaa kibbaa fi bahaa keessatti walitti bu'iinsi gidduu mootummaa fi humnoota waraana bilisummaa Oromootti ammaatee itti fufeera. Keessumaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu fi Jaardagaa Jaartee keessatti sochiin waraanaa jabaan kan gaggeeffame ta'uu fi sochiilee kanneen irratti humnoota mootummaa irratti tarkaanfiin fudhatamuu maddichi gabaaseera. Akkasumas Wallagga dhihaa aanaa Beegii fi Qondaalaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kisaaraan humna namaa fi meeshaa waraanaa ga'uu fi hidhannoon garaagaraa harka WBO galuu maddichi ni addeessa. Gama biraatiin godina Gujii dhihaa aanaa Bulee Horaa fi Birbirsa Koojjaa keessatti sochiin waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhatamuu fi kanaan wal qabatee quunnamtiin geejjibaa daandii gurguddoo irratti addaan cituu gabaasni kun ni eera. Shawaa dhiyaanaa Meettaa Walqixxee fi Jalduu keessatti sochiin waraanaa kun kan itti fufe ta'uu fi uummata naannichaa irratti yaaddoon nageenyaa uumuu isaatis ni ibsama. Gama biraatiin miidiyaalee fi aangawoonni mootummaa naannolee kanneen keessatti duulawwan nageenya kabachiisuu jedhamaniin injifannoon argamaa akka jiruu fi garee hidhate kan hawaasa keessaa dhabamsiisuuf tarkaanfiin itti fufaa jechuun dubbataniiru. Dhimma kana ilaalchisee xiinxalli dhiyaatu akka agarsiisutti walitti bu'iinsi waraanaa iddoowwan kanneenitti babal'achuun isaa dhiibbaa hedduu uumaa jira. Gama tokkoon sochiin geejjibaa fi daldalaa daandiiwwan gurguddoo irratti addaan cituun gatiin jireenyaa irratti dhiibbaa ulfaataa fidaa kan jiru yoo ta'u, uummatni naannolee kanaa yaaddoo nageenyaatiin jireenya guyyaa guyyaa gaggeessuuf rakkachaa jiraachuu xiinxaltoonni ni eeru. Gama biraatiin waraanni kun gareewwan lamaan gidduutti waggoottan darban waltajjii mariitiin furmaata waaraa argachuu dhabuun isaa rakkoo hawaasummaa fi dinagdee naannichaa caalatti xaxamaa akka deemu taasiseera. Dhiyeessiin odeeffannoo gama lachuun dhiyaatus wal faallessaa waan ta'eef uummati odeeffannoo madaalawaa argachuuf qormaata keessa jiraachuu xiinxalli kun ni addeessa. Oduu keenya itti aanuun qeerroon bilisummaa Oromoo caasaa bilxiginnaa guutuu Oromiyaatti diiguuf qophiitti jirra jedhee itti baatee marii biyyaalessaa eegaa jira jechuun qophiitti jiraachuu qeerroon bilisummaa Oromoo Oromiyaa miidiyaa neetworkii gabaase. Murni bilxiginnaa Oromoon qabsoo hadhaa wanaangotti fide magaalota Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa gurguratuuf dhiyeessuun sarara diimaa uummanni Oromoo kaawwate darbuudha jechuun kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa dubbataniiru. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa yaada OMN'if kennaniin yeroon murna kana kutaa Oromiyaa garaagaraa keessaa xofnee baasnu dhiyaachaa jira jedhaniiru. Murni kun waan tuqamuu hin qabne tuqe waan Oromoon akka agartuu isaatti ilaalu gurgurtaaf dhiyeessuu himaniiru. Sanuu warra uummata Oromoo cabsuuf baroota dheeraa fi akka jabaa uummata Oromoo irratti raawwatanitti handhuura Oromoo gurguruuf dhiyeeffatee jedhaniiru. Kun diinummaa sirna kanaa kan direetti baasee agarsiise ta'uu eeranii wayyaaneen akka kana Oromoo hin tuttuqne jechuun dubbataniiru. Wayyaaneen dhuma irratti tuttuqaa akka amma bilxiginnaan itti jiru kana jalqabdee dhuma ishee ariifachiiftee jedhaniiru. Bilxiginnaanis sanaaf jira kan jedhan warri yaada kennan uummanni Oromoo caasaa bilxiginnaa guutuu Oromiyaatti buqqisuuf jira jedhaniiru. Uummanni itti baatee marichaa eegaa jira kan jedhan dargaggoonni kun sararri diimaan Oromoon kaawwate cabaa jira jechuun sararri diimaan sun sarara jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Oromiyaa akka teessimaniiru. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Oromiyaa ammoo uummata Oromoo biratti waan akka salphaatti ilaalamee bira darbamu akka hin taane biltsiginnaan hubachuu akka qabus dargaggoonni kun dhaamaniiru. Odumaa wal qabatuun rogeessi siyaasaa biltsiginnaa waliin hariiroo jabaa qabu Darajjee Garafaa gartuuleen siyaasaa fi elleetiin Amaaraa biltsiginnaa harka micciiranii marii biyyoolessaatiin waan barbaadan murteessifataa jiraachuu hime. Gartuuleen siyaasaa fi elliitiin Amaaraa kanaanuu akka hin quufne fuula feesbuukii isaa irratti barreessee jira. Darajjee Garafaa Tulluu barruu dheeraa barreessan gartuuleen siyaasaa fi elliitiin Amaaraa inni ri'aakshiinarii jedheen seensa heera mootummaa irraa saboota fi sablammoota kan jedhu nuuf haqaa jedhanii kun murtaa'uu fi hime.
Keeyyanni 39 kan waa'ee mirga ofii ofiin murteeffachuu hanga foxxoquu jedhamu keessaa foxxoquu kan jedhu akka haqamu gaafachuu ibse. Foxxoquu kan jedhus akka ba'uuf akka murtaa'eef dubbate. Gareen kun lafti akka shaqaxaatti akka gurguramu gaafachuu kan himu Darajjee Garafaa marii biyyaalessaa kanarratti lafti akka bitamee gurguramu murtaa'uufis ibse. Gareen kun keeyyata 49 lakkoofsa 5 irraa kan jiru dhimmi faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu naafaa bahuu jedhee gaafatee faayidaan Oromiyaan argatti jedhu faayidaa waloo kan jedhutti akka jijjiiramu taasifamuu Darajjee Garafaan dubbata. Gareen kun ammas kanaan akka hin quufne kan himu Darajjeen dhimma Finfinnee waliin wal qabatee wanti Oromiyaa jedhu heera keessatti tasa galuu hin qabu jedhee duula jabaa adeemsaa jiraachuu himeera. Oduu keenya itti aanuun kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.6 galmeesse naannoo magaalaa Mataaratti mudachuun gabaafame. Dilbata halkan hagayya 9/2026 kirkirri lafaa hamaan reektar iskeelii 4.6 gahu naannoo Oromiyaa magaalaa Mataaraa dhiyeenyatti argamutti mudachuu fi sochiin isaas naannoo Affaar dhiyeenyatti argamu keessatti dhaga'amuu voolkaanoo diskavariin gabaaseera. Akka gabaasa voolkaanoo diskavariitti sochiinsi lafaa kun hagayya 9/2026 naannoo galgala keessaa sa'aatii 2:11 irratti kan ta'ee fi wiirtuuwwan raafamaa isaas magaalaa Mataaraa irraa gara dhiyaa bahaatti kiiloomeetira 18 akkasumas magaalaa Awaashirraa kiiloomeetira 23 fageenya irratti argamaa jedhame. Dhaabbatichi ragaawwan dhaabbata tajaajila jiyooloojii Yuunaayitid Isteetsi fi wiirtuu seesmooloojii Yuuroop Meeditiraaniyaan caqasuun akka gabaasetti socho'iinsi lafaa kun gad fageenya kiiloomeetira 10 irratti akka uumame dubbateera. Voolkaanoo diskavariin akka beeksisetti jiraattonni naannoo wiirtuu raafama kanaa socho'iinsi lafaa sirnaan itti dhaga'amu garuu magaalaa Mataaraatti socho'iinsi xiqqaan qofti dhaga'amuun ibsameera. Odeeffannoo haaraa gadi dhiifameen socho'iinsi lafaa kanatti aansee taateen biroo kan hin galmeeffamne ta'uu maastariitiin kun dabalataan ibseera. Socho'iinsi lafaa kun naannoo sochiin kirkira lafaa olaanaa ta'e keessatti kan mudatedha. Daataan seenaa voolkaanoo diskavarii akka agarsiisutti bara 2000 wiirtuuwwan raafama kana irratti kiiloomeetira 100 keessatti socho'iinsi lafaa hamaan reektar iskeelii 5 ol yoo xiqqaate yeroo 18 ol galmeeffameera jedhe. Kirkirri dhiyeenya kanaa kun socho'iinsi lafaa hammaan reektar iskeelii 4.6 qabu kan biraan wiirtuun raafama dhiyeenya biraa irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 40 fagaatu irratti adoolessa 21/26 raawwatamee torban 9 booda kan uumamedha. Naannoon kun waggoota dhiyeenyaa kana keessatti sochii kirkira lafaa cimaas keessummeesseera. Akka gabaasa voolkaanoo diskavariitti gurraandhala 14/2025 irratti socho'iinsi lafaa hamaan reektar iskeelii 6 ol qabu Mataaraa irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 8 irratti fageenya irratti mudateera jedhame.